dhaamsa gabaabaa faarfattee bultootaa fi abbaa isaanii Ashaagireef asiin dabarsuu barbaadeeti. Akkuma beekamu dhiyeenya kana Ashaagireen maal hafarsu jira ammaan tana waa'ee gaazaa gaazni Itoophiyaa keessatti argame gaaza baafnee gaaza biyya alaa erginaa jedhee uummata sossobu jira kijibaan. Gaazni isaa miti ka baase yoo kaba hullee ta'u taate gaazni duraanuu ni jira bakkee inni jirus naannoo Somaaliyaa bakkee naannoo Somaalee keessa bakka Shilaaboo jedhamtu jechuudha. I think wayita dargillee ni jira jaanii wayita ihaadigani ijatiyaan qaamaan dhaqee arge baksan China wajjin jigarraa kaanee dhayne China tu baasaa achi gahunuyyuu rakkoo meeqa ka qabu karaa kanatti shiftatu jira baksan gaanii guyyaa lama osoolin nama China lama ajjeesanii achirraa baafanne jechuu anis gama kootiin achiin baafadhee waardhee dhaqee achirraan galkaayoo dhaqee bahara kiyyatti kute anis. Mormiin yeroo hundan dhaabbattis jettaniin eeginaa. Maaliif siyaasaan hedduu namaatiif nagganni isaaf jireenyi ka duraa baduu hin barbaadu namni hedduun. Wanni waan amma inni barbaade yookiin sarchi godhee research irratti dalagee arge osoo hin ta'in yoo ka baasanillee taate yoo baasan gammachuu qabna biyya teenyaa fi waan misooma ta'u hunda duraan dhaabbannu waan isa dura jiru jechuu barbaadeeti jechuu yoo sanis ka ta'u taate ammoo kijibni ololli oofan ummata sammuu jijjiiruu sobuudhaaf nuti biyya addunyaa wajjin biyya ikonomiidhaan wal dorgomuu jirra akka sadarkaa addunyaatti biyyi teenya biyyi Itoophiyaa ta'e dhalannee baane Oromiyaan suni yoo beela wal dorgommate malee waa argatte yookiin waa uumte yookiin qabeenyaan yookiin guddinaa wanni wal dorgomaa jiru hin jiru sobaa jechuu kunis achitti soba. Kanaafuu naggadee jiraachuudhaaf yeroo hunda mormiin jiraachuudha qabdi. Gariin ammoo mormii asirratti taasisu kana mootummaa mormuudhaaf yookaan deeggaruudhaaf osoo hin taane yuutuubii maallaqa ittiin dalagachuudhaaf haasa'u. Warreen haasu kun irra hedduun isaanii biyya ala jiran biyya keessa hin jiran. Ammaan tana wanni akkanatti olii gadha'uuf inni kanaan uummata sobuu gaazaan baasee gaaza argee jedhee waan kijibaa jechuu. Ammas gaaza arginee jirra karaa oofannuun dhabnee jira karaa asabiin yoo deebisuu dandeette yaada biraati wal dura dhaabbannu malee gama hulaa galaana Itoophiyaa argamsiisuudhaaf wanni si dura dhaabbannu hin jiru santaatu jabaadha itti fufi as deebis saniin ala ammoo kijiba oofuu dhiisaa kijibni kun yoo irraa eegale namichi kun takka jedhee angootti dhufee waggaa lama meeqa akkuma turetti yaadadha yoo ka yaadattan taate saatalaayitii dalaynee jirra yeroo jalqabaatii fi Afrikaa keessaa nuti warra saatalaayitii gama ispeesaa gadhiisa jedhee sibiila walitti qabanii alaabaa cinaa takkaan China cinaa takkaan Itoophiyaa qabdu gaara Inxooxxoo irraa samii keessa kuchiisanii jechuu haga addaatti minim xabbi yaala nagar yeellam wanni saatalaayitiin suni baddee cabxee takkaa'uu waa dalagaa jiraatti oduun isii guyyaa sanitti booda'ane kijibaa jechuu waa'een saatalaayitii sanis. Warri uummata biraa dheessinee biyya alaa jirru kuni ifii keenyaaf jireenya gaarii jireenya bareedaa jiraachaadha. Ilmaan keenya barsiifachaadha. Waan feene nyaannee waan feene uffannee makiinaa barbaanne oofnee mana barbaanne keessa gallee jiruu ilma namaa qabaachuu qabu hunda qabaannee warri jiruu tanaaf abjuu jiru lubbuu isaanii qaxara cabsuun gaariidhaa miti. Dhugaa walii yaaduun akkan dhugaadhaan haqaaf dhaabbachuun akkan. Kanaaf yeroo hunda mormiin hin dhaabbattu. Sangodee ammallee xiqqaashoma jedhee Ashaagireen Dr. Ashaagireen maal jedhee rooba roobsisuu eegallee jirra amma booda hoongeen biyya teenyatti hin buutu rakkoo takkaa hin qabnu nuti rooba roobsisuu dandeenya yoo guyyaa akkana bakka kanaatti roobe nuti roobsisee akkasi beekaa jedhee uummata Itoophiyaatti gabbayee kijibee jechuudha. So haga addaatti roobni inni xaphu godhee waa fidee jedhe takka illee hin jiru yeroo san odeeffamee achi booda inni callisanii jechuudha kijiba. Sadaffaa ammallee itti deebi'ee yeroo koronaan dhufee addunyaa kana weerare san kijiba dawaa argine nuti dawaa koronaa fayyisu argine jedhee bas homa miidiyaa internaashinaal irratti dabaree yeroo sanitti girgirri uumuu kijiba gurguddaa internaashinaal kijibuu ture jechuu dawaa koronaallee kan argin akkas jedhee kijibuu ture namichi kun kijiba isaati kunis jechuu sambirallee dabaree ammallee xiqqoo deemee akkuma saatalaayitii san ergee saatalaayitii irraa roobatti dabaree roobarraan koronaan dhufee dawaa koronaa arge jedhee zeen as deebi'ee ammallee
I think waggaa lama duraan see ummata qotee bulaa dirqii warra baale walitti qabee tumee qamadii isaanii harkaa guuree ka namni nu nyaatee waan buluun qabne ka namni guyyatti yookiin yeroo takka yookiin lama qofa nyaatu namni yeroo sadii nyaachuu hin dandeenye biyya alaa ergina jedhee irraa guuree gara Keeniyaa ofii achi booda wanni xab jedhe takka hin jiru meeti qamadiin Itoophiyaan gara biyya alaa ergutti jirtu jechuun manni biyya keessattuu beela'u jira Itoophiyaan nyaataan of dandeesse biyya alaa ergitee miidiyaa irratti kijibsiise achi booda wanni bu'ee xab jedhe takka hin jiru kijiba isaatii adeemsi ammallee sanumaa jechuu kanaafuu kijibni isatti baratee waan jedhuuf namichi akkanuma kijibaa jechuu waa'een qamadii sunillee bakka takka hungeenya amma ammoo maaliif deema gaaza kana achirraa arge kijiba isaa ammoo akka warri biroo nurratti dammaqee dura dhaabbannoo nun goone kanarraa muuxannoo dabre irraa fudhachuu ka bishaan abbaayyaa hidha laga abbaayyaatu waan dura himnee iccitiin dalaguu dhabneefi akkanatti addunyaa nurra bobaatii jedhee kijibaa jechuu akka waa inni waan kana eegalee bishaan abbaayaallee ka eegale mootummaa isa duraati at least walakkaa percentage 75 ol kadabretti itti dhufe jechuu innis sanillee kijiba isaati ka gaazaallee isa dura argame yoo ka ta'u taate kijiba isaati amma wanni inni deemuuf yeroo kaan uummatatti as deebi'ee nuti biyya of dandeessee gargaarsa warra dhiyaa irraan feenu uummata akka hin barbaannu of dandeennee jiraannaa jedhee kijibaa jechuu soba so amma wanni inni deemuuf gaaza karaa gammoojjii sanii argee baasee so zen alshabaab dhuftee na dhooyite jedhee Ameerikaa irraa mallaqa barbaaduuf deema san qofaa miti yoo ka yaadattan taate dhiyeetana warshaa madaabara yookiin ammoo xaa'oo baasu kana karaa godee kanatti dhaamnaa jedha godee jechuun ni beeytanii naannoo Somaaliyaati godee jechuun bakka Saharaa wanni takka uttiin baane gaalaa fi re'ee fi kana malee warra achiitu waa takka hin qabu jechuu yoo ka dhugaan akka barbaadamee warshaan xaa'oo oomishu kun ka tolfamu taate giddugala Oromiyaa naannoo Shawaa kana yookiin naannoo Arsii yookiin naannoo Baalee lafa qamadii fi oomishni gugurdaan itti bahu kanatti dhaaban malee wanni godetti achitti dhaabanii achiritti kana goona jedhan hin jiru jechuu kanallee wanni inni deemu maal jedha achitti waa qorqorro wayii achitti dhadhahee kana achitti oomishinaa jira jedhee achiin booda ammoo Alshabaab dhuftee nu dhooyite jedhee mallaqa warra Western irraa guurachuu fi deemaa jechuu wanni inni kana hunda deemuu fi wanni godetti yoo ka dhugaa ta'ullee taate atti ijaaramu hin jiru jechuu wanni achitti hin godhanillee jiru osoo ka dhugaayyuu taate achirraa gara jiddugala biyyaa fiduun shiftaan xiqqaan karaa kanarra hin jiru biyya isa wajjin itti dhalannee isinis anis ni beeyna so rakkoo jiru hundayyuu ni beeytanii jechuun sunis soba akkaataa kara hundaan balaa rola Tigraay irraa ka'esanii fi waan akka mootummaatti kadhatee biyya faranjii irraa fudhatan hundinuu waan harka poos ta'ee dhaabateef so kuni amma akkaataa filma haaraa akkuma amma dura wayyaanee wajjin hoyta dalaganii rakkoo East Africa rakkoo marrootti jedhanii Ameerikaa irraa marraqa nyaachuu turan sanitti haala akkasiitti deebi'uuf amma warshaalee karaa gadii xarafa Saharaa barahaa keessa jechuu gammoojjii irraa booda wanni takka achitti hin baane takka keessatti ijaara jedhee kijiba gaazallee karaa sanii baase jedhee booda ammoo jarri kun dhufanii dirgim godhanii so jarri kuni diina wolootii jedhee warra Alshabaab san maqaa itti yaamee Ameerikaa irraa mallaqa guurachuuf malee wanni jijjiirama inni fidaa jiru hin jiru. Kijibaadha kufutti jira namni beelaan dhumu jira biyyi guddataa jirtu jechuu isa dhiisi isa abiyyi hattuu kana dhiisi osoo namni biyya biraatu iyyuu kan itti dhufee ammaan tanaan goo qabu taate Itoophiyaan gargaarsa westiranii kadhaa alaa dhiisuu hin dandeessu jechuu sadarkaa amma jirtuu fi birookiraasii amma jiruu fi hannaa fi malaammaltummaa hidda gad dhaabbattee sirna keessa galte kana wajjin wanni gargaarsaan ala Itoophiyaan itti jiraattee guddii saffisaan guddatu takka hin jirtu osoo abiyyi asirraa akka ka'u taate gargaarsaan alatti jiraachuu liqii addunyaatiin alatti jiraachuu waan hin dandeenyeef kuni soba isaa akkasumatti itti fufaa ammoo irratti qabuu hin dhiifnu waan saniin ala diaspora tokkottu iyyuu ifaan biyya keenya akkuma beekamu yoo asii bade asii shidama yoo gobbaa jiraate roobe hin jiru yoo Finfinnee jiraate Adaamaa hin jiru yoo Adaamaa jiraate Shaashamanee hin jiru yoo Diradhawaa jiraate Harar hin jiru yoo Harar jiraate Awdaa hin jiru haala akkasiiti jechuu kana wal madaalchisanii Ameerikaa keessa hin jiru jettee kijibdi diasporaan takka Ameerikaa jirtu jechuu Ameerikaa keessa bakteen ifaan dhabame takka hin jiru biyya faranjii hundayyuu ta bakteen dhabame hin jiru Ameerikaa dhiisi biyyuma ollaa teenyaa Somaalaandii fi Jibuutii yoo kala laata ifaa ka hin qabne yeroo matakka dhabame hin beeku jechuu biyya san qaceelatti beeyna biyya isaanii gadi Yamanii matana keessa yoo bakteen ifaan hin jirre takka hin jiru even bakkitee makiinaan hin seenne takka hin jiru kanaafuu kijibni keessan bakka takka hin ga'u kufuun keen hafuu ashaagre faarsitee bultoota isinis qaanyawuun keessan hin hafuu maaliif biddiira namaa cita siyaasaan kar tokkoon naggadaa beekaa gariidhaaf naggata gariidhaaf jireenya jibbaa
wal dura dhaabbamu takka illee hin qabnu. An jibbaa warreen siyaasaa Oromoodhaa hoogganan alaa fi keessaa takka illee jibbaaf hin qabuuf. Garuu gaafiin Oromoodhaa deebite jee haqa kana dhugaa bahu warreen siyaasaa kabaqatee diyaasporaa jiru keessaa hin gartu. Maaliif? Yoo lakkii gaafiin Oromoo deebitee jirti jee biddeenni saacite. Maal jeetu mata gabbee mata haasee maallaqa waliin naa buusaa kana naa godhaa sannaa godhaan santu hafa. Dhugaan jirtu kan itti yaada isin warri biyya keessaa ka miidhamu, ka roorrifamu, ka ajjeefamu, ka beela'u, ka dheebotu isin warri biyyaa itti yaaddadhaa.